Duwitilee irraatan isinitti himtuanii Faayizaa Iliyaasin jalqaba irratti filannoon marsaa jaafaa bara kana gaggeeffama jedhamu kan uummata Oromoo bakka hin buunedha jedhan qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii OMN filatanii paartiin humnaan dhuunfatee biyyattii bulchaa jiru ta'ee hayyootaa fi sabboontota Oromoo hidhaatti ugguruun akka ofii barbaadee fi warra ofii barbaade qofa filannoo kana irraa akka qooda fudhataniif haala mijeessaa fi jira jechuun yaadachiisan qeerroon godina Baalee. Mootummaan kun mooraa qabsoo Oromoo diiguuf socho'aa jira waan ta'eef uummanni Oromoo gonkumaa murna kana waliin hiriiruu hin qabu jedhan qeerroowwan kunneen qaama uummanni filatuu barbaadu hidhaatti ugguranii abbaa ofii barbaadan filadhaa jechuun uummata burjaajessuuf yaaluun gonkumaa kan hin milkoofne ta'uu eenyulleen hubachuu qaba. Akkasuma uummanni Oromoo filannoo kanaaf tasuma galmaa'uu akka hin qabnes kan xaaman ammoo qeerroo Arsii Hasaasaati. Namni kamuu filannoo sobaa kana keessatti hirmaachuun faayidaa takka kan hin qabne ta'uu isaati. Innis filachiistota jedhanii akka biyyatti nama 100 fi 40 akka qopheessanii jiranidha jechuudha. Kanuma wal qabatee hojjettoota mootummaa keessaa kanneen akka barsiisota DA eksteeshinii fayyaa namoota yuunivarsiitota garaagaraa keessa hojjetanii yookaan ammoo baratanii hojii sun argatiin qeetaan namoota akkana kanneen filatu keessatti hirmaatu jira jechuudha. Mootummaan humnaan aangoo dhuunfatee harkaa qabu kun akkuma kanaan dura dhibee koronaa dahoo godhachaa ture san ammallee dhiibbaa alaa fi keessaan isa mudachaa jiru kana irra dhaabbatee dhiiga hedduu dhangalaasutti deemuu mala waan ta'eef uummanni Oromoo karuma marattu of qopheessuu qabaa jechuun dhaamane. Qaamni biyyattii bulchaa jiru gaagama siyaasaa fi kufaatii diinagdee biyyattii mudateef gonkumaa dhimma hin qabu. Kan isa yaaddeessaa jiru akkamiin aangoo irra turaa waan jiru qofaadha kan jedhan qeerroon magaalaa Shaashamannee irraa OMN bilbilaan dubbiseedha. Walumaa galatti filannoon uummata Oromoo mana hidhaa keessa jira. Hamma kanneen balleessaa tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hiikamanitti nageenyi biyya kanaa ni tasgabba'a jedhanii yaaduun ni ulfaata waan ta'eef mootummaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee gadi lakkisuun marii waloo taasisuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Oduu keenyatti aanuun godina Matakkalitti poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa ilmaan Oromoo dararaa jiraachuu jiraattonni himane. Humni waraanaa kunneen maqaa isin shanedha jechuun hawaasa goolaa akka jiranis ibsamee jira. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti hawaasni Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin qofaaf maqaa shanee jedhuun qaamolee nageenyaa mootummaatiin miidhaaf saaxilamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Kaambilee waraanaa godinichatti bakka garaagaraatti ijaaramee jiru keessatti ilmaan Oromoo hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni nuti dubbisne qaamoleen nageenyaa bakka sanatti qubatanii jiran rakkoo jeequmsaa achitti uumame osoo hin taane Oromoo ta'uu qofa akka yakkatti ilaalaa jiru jechuun komii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti kan himan. Jiraataan godina Matakkal magaalaa Gaalessaa tokko kan OMN dubbise akka jedhutti guyyaa kaleessaa qeerroowwan baadiyyaa irraa gara gabaa magaalaa Gaalessaa dhufan hedduun to'atamanii jiru. Sababni hidhamuu isaaniitis waan Oromoo ta'an qofaan malee badii qabaataniiti miti jedha. Godina Matakkal aanaa dhibaatii ganda Gaalessaa kan jiru naannoo kanarra waan jiru waan kaleessa kanallee uummanni Amaaraa hidhatanii mootummaan barsiisennaan uummata ijoollee Oromoo kan ta'an keessaa gayya'uudhaan gabaarraa taariyanii reebuudhaan qabanii walakkaa reebanii amma kana illee kaambii seensan jiru. Kanaafuu rakkina baay'eetu gahaa jira. Egaa waraanni jiru kun waraanuma mootummaadha. Komaandoo fidanii kaa'inaan jiraata. Beektaa naannoo kanarraati uummanni Oromoo ta'uun isaatti malee waan balleesse tokkollee hin qabu. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa kan naannoo san jiran ifatti waliin hojjechaa jiru kan jedhan jiraattonni kunneen qonnaan bultoota Oromoo fi qeerroo Oromoo gara laafina tokko malee dararaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Waraanni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatanii socho'an fuula ijoollummaa kanneen qabanii fi afaan Amaariffaa kan hin beekne ta'uun cinatti kaambii keessatti yeroo waliin dubbatan afaan Tigree kan fakkaatu dubbachuun isaanii waraana Eertiraati jennee akka shakkinu nu taasisee jiras jedhan. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Qaamni mootummaa naannoo kan Amaaraas jiru Liyyu Hayilee jedhamanii kan waraana raayyaa ittisa biyyaas jedhamanii kana dhiyaatii keessaa ganda Gaalessaa buufsa hedduu isaan taa'anii jiran kanadha. Kanarratti immoo sirriidhuma yaadichi waliin isaanii hin beekamu Eertiraadha jennee shakkaa jirra. Uummata dhageenya hin beeknu qofa isaan dubbatan amma har'aatti
Rakkinni sababa Oromummaa keenyaatiin nu ragaa jira kan jedhan jiraattonni godina Matakkal poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa deeggarsa mootummaatiin godinicha buufatee jiru gara laafinna tokko malee Oromoo waan taaneef qofa nu miidhaa jiras jechuun komii qaban ibsaniiru. Tibba darbee waraanni Eertiraa gargaarsa biltsiginnaatiif jecha gara Oromiyaatti guuramaa akka ture marsariitii biyya Eertiraa tokko waabeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin goolinsi waraana mootummaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru hammaachuu jiraattonni himani. Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Kutaallaa Harootti maqaa waboo wajjin hidhata qabdan joon barattoonni hidhamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Muhammad Fantaallee gabaasa dabalataa akka itti aanutti isinitti hima. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Kutaallaa Haroo jedhamutti waraanni mootummaa bilxiginnaa baay'inaan bobbaafamuun hawaasa goolaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaan shorkitti himan. Waraanni maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin soso'aa jiru humnoota tikaa mootummaa wajjin ta'uun namoota nagaa ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa akka jirus jiraattonni dubbatanii jiru. Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Kutaallaa Haroo jedhamu keessaa badii tokko malee barattoota humnaan qabamanii hidhaman kanneen maqaan isaanii raqqabe barataa Maatiyoos Kibiruu, barataa Iyyaasuu Kibiruu fi barattuu Maaramee Badhaasaa kanneen jedhaman waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu sabboonummaa uummata barsiiftuu maqaa jedhuun hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Itti dabaluun ji'a lama dura aanuma kana ganda Kutaallaa Haroorraa iddoo hojiiti sababa wal fakkaatuun kan qabame barsiisaa Fiqiruu Taammiruu dhibee hasmiin qabamee waajjira poolisii aanaa Najjoo keessatti tajaajila wal'aansaa dhorkamuun haala yaaddeessaa keessa jiraachuun isaas himameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo ganda Qotee Bulaa Dirree Harayyuutti dhalatee kan guddate dargaggoo Dajanee Sarbeessaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin guyyaa kaleessa akka ajjeefame hiriyoonni isaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Dajanee Sarbeessaa ji'oota hedduudhaaf qiniinxootti hidhamaa erga tureen booda manni murtii federaalaa Lidataa bilisa isa baasuun torbaan lama dura bakka dhaloota isaatti kan deebi'ee ture. Gabaasa qindaa'ee Na'imaa Umartu dubbisa. Ji'oota hedduudhaaf qiliinxootti hidhamaa erga tureen booda manni murtii federaalaa Lidataa bilisa isa baasuun torbaan lama dura bakka dhaloota isaatti kan deebi'e dargaggoo Dajanee Sarbeessaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin akka ajjeefame hiriyoonni isaa OMN'tti himani. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo ganda Qotee Bulaa Dirree Harayyuutti dhalatee kan guddate dargaggoo Dajanee Sarbeessaa barnoota digirii duraa muummee akkaawuntiitiin yuunivarsiitii Haramaayaarraa bara 2010 xumuruudhaan eebbifamuu isaa maatiin OMN'tti himanii jiru. Dajaneen qabsoo qeerroo waggoota dabran keessa gaggeeffamaa ture keessatti qooda guddaa qabaachuu isaa hiriyoonni isaa kan himan yoo ta'u bara dabre hojii barbaachaaf gara magaalaa Finfinnee dhufee osoo hin turin poolisiidhaan ukkaamfamee qiliinxoo geeffamuu isaa miira gaddaatiin OMN'tti kan himan maatii isaati. Guyyoota hedduudhaaf mana hidhaa qiliinxoo erga tursiifamee booda manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa galmee isaa ilaaluun bilisa isa baasee akka gadi dhiifamu ajaja dabarsuu isaa yaadatu. Maatii biratti galee baay'ee osoo hin turin guyyaa kaleessaa magaalaa Sayyoo keessa osoo deemaa jiru poolisii humna addaa Oromiyaatiin marfamee itti dhukaafamuun battaluma sanitti ajjeefamuu isaa miira gaddaatiin hiriyaansaa kun dubbata. Kaleessa Dajanee erga ajjeesanii booda reeffa akka hin fudhanne taasisuu isaanii kan himu miseensi maatii guyyaa har'aa jaarsummaadhaan reeffa fudhatanii galanis bulchiinsi aanaa fi gandaa manni amantaa bakka awwaalchaa akka dhoowwatu waan taasisaniif maasaa abbaa isaanii keessatti awwaalamuuf akka dirqaman miira gaddaatiin OMN'tti himee jira. Kasaa dhugaaf kan falmu jechuudha Dajanee. Odeeffannoo akkan qabutti kaleessadha naannoo sa'aatii tokko ta'aa jiran. Ani ture naannoo sana yeroo sanatti poolisii humna addaa kan jedhaman sadii turanii isaanii kan hirriyoo kutamee jechuudha. Inni ture naannoo magaalaa irra ture ittidha. Caasii magaalaa irratti bakka sana hin turre jechuudha xiqqoo akka odeeffannoo qabu. Akkas jedhamee ture garuu galgala deemaniiti reeffa isaa fudhanii galchanii gara warra maatii isaa akkasumas bakka awwaalchaa wal qabatee mana amantaa gaafannaan mana amantaa immoo waldii leeyyanne dandeeyyachiisaa jiran. Kanaaf ammoo wal falmiirra jiru kan hin taane ta'e gara maasaa kan abbaa isaa irratti akka awwaalamu waan akkasii.
oduu keenya birootiin weerara qindaa'aan tibbana liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin Oromoota Walloo irratti baname yeroo ammaa Oromoota lixa Oromiyaa irratti tarkaanfate maqaa shanee adamsuu jedhuun nageenya uummataa goolamaa jiru kun tooftaa mootummaan uummata Oromoo cabsuuf baafatedha jedhan qeerroon godina Harargee Bahaa. Uummanni Oromoo godinaalee biroo keessa jiraatan hawaasa liyyuu haayilii Amaaraatiin dhumaa jiruuf sagalee ta'uu qaba jechuunis dhaamanii jiru. Naimaa Umar dabalata qabdi. Waraanni liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kan mootummaadhaan deeggaramee tibbana uummata keenya Walloo irratti gocha hokkisaa eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwachaa osoo jiruu har'a lixa Oromiyaatti tarkaanfatee maqaa shanee adamsuu jedhuun uummata keenya dararaa jiraachuun duula qindaa'aa duguuggaa sanyii Oromoo irratti banameedha jedhan qeerroon Bahaa Oromiyaa. Murni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru Oromoota Walloo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa sababa humnoota kanaatiin buqqa'aniif gargaarsa tokkollee fi akka hin jirre beekamaadha kan jedhan qeerroon kunneen kun kan nu agarsiisu ifaan ifatti dhimma kana keessaa harka qabaachuu isaatii jedhani. Uummanni Oromoo yeroo ammaa ka'ee uummata keenya Walloon dabalatee lixa Oromiyaa magaalotaa fi baadiyyaa keessatti waraana kanaan weeraramaa jiran bira yoo hin dhaabbanne duulli kun namuufuu mana manatti dhufuuf waan deemuuf osoo yeroo itti hin kennine ka'ee falmachuun diina ofirraa deebisuu qabaa jechuun yaamicha dhiyeessani. Lolli amma Oromoo irratti deemaa jiru waraanni Oromoo irratti banamee akkasuma Walloo fixaa jiru osoo Walloo fixaa jiru Walloo kana isa hanqatee Wallagga Dambidooloo fi Ayiraa Guddisoo itti bobbaafamee waraanni Amaaraa lammii keenya kan nagayaa ta'uu akkuma Afrikaa hin qabne nama nagayaan loon isaa tikfatu qeessaa jiru irratti dhaqee ajjeesaa reebicha gaggeessaa jiraachuun isaa kanaan wal qabatee mootummaan duguuggaa sanyii uummata keenya irratti harka wal keessa naqatanii Amaaraa nutti ajajee mootummaan waan kana harka keessaa qabaachuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin qaamni uummata Oromoo bakka bu'uu fi uummanni abdatu mana hidhaa jira waan ta'eef filannoon bara kanaa uummata Oromoo hin ilaallatu jedhan qeerroon yaada isaanii laatan kunneen. Oromoon filannoo isa hin ilaallannee fi bakka bu'aan isaa keessa hin jirre kanarraa qooda fudhachuu akka hin qabnes dhaamanii jiru. Paartiin Oromootii fi akkasuma bakka bu'aan Oromiyaa bakka bu'an tokkollee waan hin jirreef jecha uummanni Oromoo filannoo filatu hin qabu nama filatus hin jiru. Namni inni filatu mana hidhaa jira Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohaammed Abdii Raggaasaa Jaal Kennisaa Ayyaanaa akkasuma Gammachuu kanaaf hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hanga hiikamanitti filannoon Oromiyaa keessatti gaggeeffamu tokkollee hin jiru. Gamana uummanni Oromoo kanas jala sararee beekuu qaba. Oduu keenya xumuraatiin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti dhibeen koronaa daran hammaachuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafachuu itti fufee akka jiru gabaasaaleen bahaa jiran ibsanii jiru. Gaagama kanaaf lammiilee kan saaxilee gocha mootummaa biyya bulchaa jiruuti kan jedhan qeerroo magaalaa Burraayyuu irraa OMN fi yaada isaanii laatanidha. Uummanni seera ittisa vaayirasii koronaa hojii irra oolchuudhaan dhukkubicha kana irraa of ittisuu qabaa kan jedhan qeerroowwan kunneen murni bilxiginnaa wayitii daldala siyaasaa isaatiif barbaadu uummata dirqiidhaan mana isaatii baasee hiriira deeggarsaa ba'a jechuun dhibee kanaaf saaxilaa jira jechuun komii qabanis ibsanii jiru. Dargaggoonni yaada isaanii kennatan kunneen gabaasni kan Usmaan baay'uutti turan. Talagaa daawwattoota OMN oduuwwan idileen isaatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaleetiin Abdii Jamaltuu nufaana ture. Qophiilee fi sagantaaleen biroo OMN irraa kan itti hubantaa hanga makiyyaan